Akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota YouTube chaanaalii Nasrii Tech and Tips viidiyoo irraa kanan isin garsiisu akkaataa Facebookiin keessan hakta'uu fi hakta'uu dhabuu itti beeytaniin isin garsiisa. Akkasumas haala salphaadhaan yoo hakkatootee akkaataa itti osoo karaa tokko hin deemin Facebook keessan keessa teessanii nama haksi godhesan if case Facebook isaa silkii isaa keessaa itti baaftaniin haala salphaan kan isin garsiisu ta'a. Viidiyoo irraa kana viidiyoo barsiisaa kun yoo kan isinii ta'e like, share, subscribe godhaan isin jaa. Warreen mana kanaaf haaraa taatan immoo subscribe, like gochuu hin dagatinaan isin jaa. Kallattumaan gara viidichaan isin dabarsa. Kallattumaan gara Facebookii keenyaa seenaa. Gara Facebookii keenyaa erga akkas seenne booda sararaas gubbaa isee gubbaa kana tuyna. Erga akka tuyne booda gama jalaa scroll ol goone setting and privacy kajoo kana tuyna. Ergasii setting isa joo kana tuyna. Erga kana tuyne booda account center isa joo kana tuyna. Account center isa joo erga tuyne booda password and security kajoo kana tuyna. San booda erga kana tuyne booda where you log in kajoo kana tuyna jechuudha. Erga kana akkana tuyne booda isa jalqabaa kanarratti tuyna. Isa jalqabaa kanarratti erga tuyne booda silkii this device isa fuula dura jiru kana malee silkiileen biroo akkanatti moodeela keessan ta'in silkii teessaniin adda amma fakkeenyaaf akka tiyya gama jalaa jiran kanatti yoo ka jiraatan ta'e select device to log out kajoo kana tuytanii. San booda fakkeenyaaf silkii tana baasuu yoo hin barbaade irratti tuqaa. San booda log out isii jiru kana ergan tuqee booda silkii san keessaa kallattumaan osoo silkii sana nu bira hin jiraanne kallattumaan keessaa baasuu dandeenyan isiniin jaa. Wantoota kanaa fi kan kana fakkaatan kan isin fayyadu chaanaala kanarraa waan argattaniif chaanaalii kana subscribe gochuu hin dagatinaan isiniin jaa. Videos like gochuu hin dagatinaa. Waan waliin turtaniif galatooma.